anumatu hamtuudha, anumatu bineensa, anumatu qeerransa, anumatu boo'ee hadda. Maaliif jennaan ganzaballee dhabne an mana kireeffatuuf, mana tokko kireeffatuuf ganaa mana barbaadatta biyya namaa keessatti, ganaa mana barbaadatta taaksii fuutee asii achi mana bakka tokkoon argattu, ganaa meeshaa mana san keessaa dhabde akka haaroo meeshaa biraa. Namni si gargaaru si bira hin jiru, namni si qadhaabu hin jiru, namni si dhaabatu hin jiru. Barruutiin keetti biyya keessatti yoo ati baalagee hin ta'in namni tokko si hin jaalatu. Namni tokko wallaahi namni tokko nama hin jaalatu biyya namaa kan teessu ati baalagee hin ta'in, yoo ati likiskisii hin ta'in, yoo ati waliin shiishaan aarsin, yoo ati shiishaa gadjetteen aarsin, yoo ati zinaa waliin hin dalagin nama maraa biratti ati baalagee ati likiskisiidha wallaahi. Wanni akka biyya ambaa ana mataa kiyya na cabsaa jirtu hin jirtu wallaahi. Onnee tiyya na keessa nyaatti ganamaa kana gata. Ulfaattee wallaahi jiruu kophummaatuun. Wallaahi osoo nama meeqas keessa beeku, osoo dhiyeessu kalee galgala muka jala taa'ee boo'e. Wallaahi akkatti boo'ee nan beeka. Halkaniin bakka deemu eenyu bira dhaqaa, mana eenyu ol seenaa. Bolesi kiyya shariikaa jira, shariikaa bira dhaqaa. Boleessan qabdu jetta. Bolesi kiyya shariikaa bira dhaqaa. Eessa bira dhaqa? Isa rakkoo biraatti ta'a. Atuma namaa biraattaa hadda maallaqa dhabeeti miti. Nama of biraa dhabeeti malee. Aniin nama ofitti qabu, aniin nama jaaladhu, aniin nama waliin jiraadhu, aniin nama hammadhu. Hadda bineensa na godhe Oromoodhaan. Maaliif kakalee waliin nyaadhe summii ammallee deebisanii summii na nyaatinaa Oromoo baqadhaa. Shayini gobbaduu Ammallee na cabsinaa Oromoo baqadhaan. Ammallee akka kalee siree irra deebi'innaaf Oromoo baqadhe. Kakalee haa duutu maanu tarte jedhee summii na nyaachise. Summiin kalee nan dabarsine ta'amman akkannu ta'a akkam laata. Biyya ambaa keessatti su'aa hunda qorsini ka qoricha isa qorsuu hin jirre. Mataan xiyyaa halkan maraa hin dhiidi bara. Akka keessan kanaa miti annatti hin tolle. Kaleellee natti hin tolle, hadhallee natti hin tolle ana. Kaleellee takkaa natti hin tolle ana. Dukkanni yatiimummaatiin guddadhe. Abbaa wattaaf namni abbaa ofii qabatee deemu abbaa malee guddadhe. Gaaddisa yatiimaa jala guddadhe. An akka keessan natti tole kolfuu hin danda'u kolfaa. Kolfaa. Dhugaa qabdan. Baga gammaddan. Warri boo'icha kiyya feetan, warri akka an gaddu beeytan baga isinii dabarte hadha alhamdulillahi jedhaa. Warri jaalattan, warri ani wanta seeqadhu isin dhukkube hadha boo'ee isin gammada. Sujuuda bu'aa rabbii keessanii. An hedduu obse, an hedduu isatti dhiise, an hedduu isa bira kaa'an. Mazgabni kiyya kana anas kana naa qoode. Kitaabni kiyya kana ka rabbi biraa naa kenna. Kitaabni hiree xiyyaa tana. Ijoollummaa yatiimummaa keetii boo'e eega guddattee biyyaa bahii boo'e. Naan jedhe alhamdulillah alaa kulli haal kataba isaa an jiraachaa jira. Isin gammadaa.
Ani qooda inni naa qoode. Qooda inni naa qoode ani hin qoodan fudhee irraa jaaladhe rabbii kiyya. Waan inni naa kenne maraa sujuuda godheef alhamdulillah. Tatanaa olii illee hin jirti jedhee. Obsa ati nan barsiiftu. Obsa anas barsiisa malee ati obsi maal akka ta'e nan barsiiftu. Ani beeka. Obsi daangaa dabre onnee nama madeessa jetti Oromoon. Isin warri obsa namni itti dhayixu hin jiru. Namni marree ati gammachuu qabdu si jaalata. Namni bira dhayixee waan kanan ta'e jettuun hin jiru. Namni ofiisi qabu tokko hin jiru. Namattoo kaloo itti rakkoo namarraa fagaatte rakkoo. Kalee galgalaa bakka deemu dhabee boohee hin beeku an taa'e namni mana qabu namni jiruu qabu biyya kana keessatti namni biraa kiraa manaa kafalatee jiraatu ka maallaqa ofiitiin bakka wani tarte haa tartu jettee osoo nagahaan jiraatu mana kiyyoottan ol seenu manni diigame baladiyyaan mana diige wallahi idaa namichi bangaalii ima kireessa muwaaxanaan mana keessaa bahi jedheen jira mootummaan egaa waggaa 10 hin jetti malee mana hin diidu jedhaan hin kijiba jedhaan ganama fidee doozariin irra dhaabee jedhe namichi. Wallahi eessa deema sa'atii saniin an sa'atii halkan saniin an intala dubartiiti eessa deema. Guyyaa tokkittiin guyyaa 1,000 taatee nan mul'attedha. Waggaa 4 kana keessa gamana san keessa taa'u guyyaa takka yaaddee sa'atii fedhee mana kiyya galee sa'atii fedhee onaa ta'e dalagee onaa ta'uu baate dhufee mana kiyya maradhee ciise. Guyyaa takkittii saniif galgal bakka meeqoon bilbilu mana namaa dhaquuf ijoollee beeytu bira dhaquuf dhiira jira kun shiishaa aarsaa sigalee waan akkasiisan immoo ani hin fedhu. An bakka nam dhiirri wal geette dubartii wal eeggitu yuun jaaladhu manatti ta'e taa'ee boo'ee wallaahi taa'ee if jibbee nama tokko bira dhaquuf yaada natta'a nama tokko bira dhaquuf way haadha dhabuu biyya ambaa osoo biyya kiyya taate haadha tiyya bira deemu osoo haadha hin jiraatin abbeeraa kiyya bira deemu osoo abbeeraan kiyya hin jiraatin eessu durbicha kiyya bira deemu biyya ambaa eenyu bira deemta marruu nyaapha keeti halkan tokko nama bira buluuf waa hedduu bada waan ati umrii kee baqattu dogongora ati umrii kee baqattu sirratti miidhamu sirratti uumamu ta'a. Kabajaa hadda qabu tanaan akkatti kabajaa tana ofirratti eegu ana beeka wallah akkatti kabajuma tana ofirratti ergu na beeka nama abshir sen jedhu jiru bakka yoo kan ati du'a namaa dhuftu kan ati namatti hin baatu yoo ati eessaa nama dhaqaan yoo namatti dhayte rakkoo namarraa fagaatte rakkoo badii guyyaa tokkootiin balaa hedduu keessa seentu. Nama bira dhaytu nama kennu Oromoo bira dhayne sa'aatii sanitti intala takka guraagee dhawu duraa wal beeyna mucaan kenna isaan bira deemu wallahi maaliif jennaan nama kenna bira dhaquuf hin beeka gaa waan namni kenna siin jedhu hin beekaan waan Oromoon waa halkan takka bira dhayte mana kiyya san keessa duraan namni dhufuu meeti ufit nama kaleessi taati nyaapha ati nama hin jaalattu wanni nyaapha na godhe amala isaaniiti wanni badduu na godhe amala isaaniiti wanni namarraa na fageessi amala isaaniiti yoo ati guyyaa lama nama hankee kan nama itti garsiistee dhufte guyyaa kan rakkadhe dheessi dhufa gaafa sadaffaa balaa sitti fidee dhufa gaafa sadaffaa tabiraa sitti dhalee dhufa. Biyyiti biyyaan baati biyyaan baa keessatti dhokattee uf gaqqabdee waa hundarraa halaala jiru kasbiin isiinuu ta halaalan akkanatti dalaynu tunu yoo ati asii wali qabdu asiin tarti yoo ati asii wali qabdu asiin tarti tanarratti yoo haraamni keessatti makame qullama dhaabatta jettee rabbii kee sodaa waa hundarraa fagaattee teetti garuu gaafa akkanaa ganoo nama of biraa dhabdu hoo yoo nama takka abshir kasiin jedhu halkan mana kee keessaa baatii mana duraan keessa teettu kan waan dhabeen qullaa mukaa jala teettee boottoo ከዚህ የበለጠ መሰበር አለ በሱ ሀገር?
anumatu jabduudha.